Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa eleveetarii liiftiitu gidduutti ijoollee keenya qabatee dhufaa jiru. Ammasitti Nugusuu Taamireeti. Akka mul'atan qophiiwwan adda addaa qabna. Qophiiwwan waa'ee Booranaa fa'aarratti xiyyeeffatee fi oduu addunyaadhaa fi kan biroos qabannee dhiyaanneerra amma isaan dhufanitti nu wajjin turtii gaarii godha. kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti mooltan bitootessa 7 bara 2017 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Gareeleen mirga namaa ajaja uggura imalaa Tiraamp haaraa mallatteessan dura ni dhaabbannaa jedhu oduu keessatti gabaasaa qabna. Kamisa qophiin keenya waa'ee uummata Oromoos abbaa dabareetii kibxata waan ta'eef hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduutiif gara namootan isin dabarsa. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guteres Soomaaliyaa bahaa beela akka bara 2011 uummata 260,000 fixirraa oolchuudhaaf jecha gargaarsa guddaa barbaachisa jechuudhaan dubbatanii jiru. Kanarrattuu akka eegaminitti Soomaaliyaa daawwatan hoogganaan tokkummaa mootummootaa kun pirezidaantii biyyattii haarawaa filataman Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo akkasumas immoo aangawoota tokkummaa mootummootaaf gamtaa Afrikaa biyyattii keessa jiran wajjin marii gaggeessanii jiru. Soomaaliyaa keessa uummata gargaarsa nyaataa barbaadu miliyoona 6,200,000tu jira. Lakkoofsi kun immoo gara walakkaa uummata biyyattiiti jechuudhaan Guteres magaalaa Mogadishoo keessatti pirezidaantii Farmaajoo waliin yennaa ibsa kennan gaazexeessotatti dubbatan. Tokkummaan mootummootaa gargaarsa Soomaaliyaatiif doolaara miliyoona 800 fi miliyoona 25 kan gaafataa jiru ta'ullee hoogganaan jaarmichaa Antooniyoo Guteres beeksisanii jiru. Jeneraalli Sudaan Kibbaa kan mootummaa biyyattii irratti fincilan Toomaas Chirilloo Swaakaa pirezidaanti Saalvaa Kiir biyyattii mancaasaa jiru jechuudhaan akka taayitaarra buusamuu qaban dubbatanii jiru. Bakka beekamaan ta'in irraa kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa Sudaan Kibbaatti kan dubbatan Jeneraal Chirilloon National Liberation Front yookaan immoo adda bilisummaa biyyoolessaa ka jedhamu dhaabbata haaraa hundeessuu isaanii eega labsanii booda ibsa kana kennan. Kiir uummata keenya ajjeesaa jira, hawwiif abdii uummata keenyaa ganee jira. Kanaaf yeroo seena qabeessa kanatti uummanni Sudaan Kibbaa ba'ee Kiiriin achirraa buusuu qaba jechuudhaan waamicha dhiyeessan. Gareen keenya mala barbaade kamittiyyuu gargaarame Kiiriin taayitaarra buusuu barbaada jechuudhaan lakkoofsi humnoota isaanii garuu agam akka ta'e utuu hin dubbatiin hafan. Waraanni biyya keenya uummata nagaa barbaadu jechuudhaan dubbatan. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gurmuuleen mirga dhala namaa waa'ee lammiiwwan alaa Yuunaayitid Isteetsi seenan ilaalchisee ajajni hoogganaa olaanaa pirezidaant Tiraamp mallatteessan ajaja uggura imalaa isaan baatee amajjii keessa mallatteessanirraa waan adda ta'e miti jechuudhaan dubbatanii jiru. Akka dura dhaabbachuuf jiranillee akeekkachiisanii jiru. Ajajni uggura imalaa baatii dabre keessa pirezidaant Tiraamp baasanii turan dirreelee xayyaaraa biyya keessaaf alaarratti danqaaf waliin dhaama uumee waan tureef akkasumas immoo hedduu waan qeeqamee tureef manni murtii ugguree jira. Ajajni haarawaa ba'e kun uggura yeroo xumuraa hin qabne Siiriyaarra kaa'ame sana kan kaase ta'uyyuu Iraaqiinis immoo akkasuma biyyoota musliimaa ugguraman keessaa 7 keessaa jechuudha kan baase ta'uyyuu kaan hedduun isaa wal fakkaataadha jedhanii jiru. Gurmuuleen kun gabaasaa Baaktiyaar Zamanoof tujubeetu dhiyeessa. Uggurri fooyyeffame kun kan dhaga'ame ajaji inni duraanii mana murtii federaalaa oliyyannoo dhaggeeffatuun uggurameef baatilee buufataalee xayyaara Ameerikaa keessaaf alatti waliin dhaama uume torbanneen 6 booda.
White House kaleessa ibsa baaseen ajajisa jalqabaa deggeruudhaan inni fooyyeffame kun seeraan ala akka hin gaafatamne ittisuuf adeemsa daangaaf eegumsa gochuuf jiru saffisuufi jedhee jira. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Raaks Tiilersan akka jedhanitti uggurri sun shororkeessonni biyyootii alaa biyya keenya akka hin seenne ittisuuf barbaachisaadha. And the State Department will implement the provisions in this order that allow for the admissions of refugees. Ministiriin dhimma alaa baqattoonni as seenuu ilaalchisee nageenya Yuunaayitid Isteetsi balaarraa akka isaan hin buufne ennaa adda baafamu seera ajaja kana keessa jiru hojiirra oolcha. Dimokiraatonni mana maree bakka bu'oota uummataa keessaa ajaja sana isa kana duraarraa waan wayyu hin qabu jechuun balaaleffatan. It's barely a fresh coat of paint on the same car that doesn't drive. Konkolaataa kana duraa ka deemuu hin dandeenyetti akka halluu haaraa xiqqootti dibuuti malee waan addaan qabu. Gareeleen mirga namaas uggurri imalaa fooyyeffame kun musliimota irratti loogii oofa kanaaf seeraan alaa jedhu. It was narrowed from the first order as we expected, and it eliminated certain legal problems. Akkuma nuti eegaa turree ajaja isa duraarraa gad xiqqaatee jira. Rakkoolee seeraa hanga tokko kan akka namoota eeyyama jireenyaa qaban ilaalchisee jiruu hambisee jira. Rakkoo bu'uuraa ajaja isa duraatii keessatti nuti argines garuu keessa hin hambifne. Kunis loogii namarratti hundaa'edha. Kanaaf dura dhaabbachuu barbaachisaadha. Itti fufna. Ajajinni haaraan 16 hojiirra ooluuf deema. Lammiiwwan Siiriyaa, Iraan, Liibiyaa, Somaaliyaa, Sudaanii fi Yemen yeroof gara Yuunaayitid Isteetsitti akka hin imalle uggura. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp kan lammiiwwan Sudaan, Somaaliyaa fi kabiroo baatilee sadiif akka viizaa Yuunaayitid Isteetsi seensu hin argannee fi biyyattii hin seenne ugguru ajaja hooggan olaanaa kaleessa mallatteessanii jiran. Baqattoonni illee viizaa Yuunaayitid Isteetsi galchu argachuudhaaf baatilee 4 booda gaafachuu qaban. Jiil Kireeg baqattoota Keeniyaa keessaaf lammiiwwan Somaaliyaa magaalaa Naayiroobii keessaa asoobsiisuudhaan gabaasa ergitee jirti. Jaallanneetu dhiyeessa. Ajaja haaraa kaleessa mallatteeffame kun lammiiwwan biyyoota musliimaa 6 jechuun Iraan, Liibiyaa, Somaaliyaa, Sudaan, Siiriyaa fi Yemen irraa gara Yuunaayitid Isteetsi dhufuuf yoo viizaan qaban ta'e guyyaa 90 yookaan ji'a 3 turuu qabu. Baqattoonni kamiyyuu immoo guyyaa 120 yookaan ji'a 4 turuu qabu jedha. Kunis hojiirra ooluu ka jalqabu bitootessa 16 bara 2017 kaasee ta'uun ibsameera. Baqataa biyya Somaaliyaa ka ta'eef umriin isaa 42 ka ta'e Ahmad Omar Bihi mooraa baqataa Kaakumaa kan Keeniyaatti ergame booda waggaa 5 achi jiraatee jira. Garuu erga bara 1992 kaasee biyya isaa Somaaliyaa keessaa dheesse. Mooraa baqataa keessa turuun akkaan rakkisaa akka ta'e dubbata. Most of our neighbors, most of our colleagues, most of our friends are living there, having a good job, having a good education. Dhuguma olloonni keenya waayiloonni koof riyyoonni koo hedduun Ameerikaa keessa jiraatu. Hojii barumsa jireenya gaarii qabu, jireenya haaraa. Yeroon suuraa isaanii naaf ergamu laalu bilbilaan yeroo na dubbisan as keessatti akka maattan dhiphadha. Isaanis naa gaddu tarii Tiraamp yaada isaa jijjiiruu mala naan jedhu. Barataa yuunivarsiitii ka ta'e Mohaammed Abdullaahi Naayiroobii keessa jiraata. Soomaaliyaan tarree biyyoota dhorkamanii keessa galchuun duula farra shororkeessaa Al-Shabaab irratti qiyyaafate miidhaa jedha. Once you have added that list to Somalia, it will give a very strong boost to the ideology of Al-Shabaab. Somaaliyaa maqaa biyyoota kanaatti dabaluun faallaasaa Al-Shabaabiin hordofuu daran jabeessa. Kan mootummaa Somaaliyaa deggaraa jirtu Ameerikaan akka biyya ishee deemtaniin daawwanne sinittiste jechuudhaan Al-Shabaab yoo dubbate tarkaanfiin ittaanu maal ta'uuf deema. Kanaaf Al-Shabaab biyyoota gama dhiyaarratti duulla jechuudhaan waamicha godhee namoota haraawwachuudhaaf carraa qabaata. Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch akka jedhutti ajaji kun baqattoota danqee gama kaaniin musliimonni Ameerikaa keessatti simannaa hin qaban ergaa jedhu dabarsaa jedha. Oduu namaaf qabnu kanuma dhaggeeffatoota keenya. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
qabiyyee mirga namaa ilaalchisee mootummaan ameerikaa sagalee isaa kan dhageessisu eenyuun qeequu yookaan gadxiqqeessuuf akka hin ta'in dubbi himaan embasii ameerikaa ka finfinnee jiru dubbataniiru. marii mootummaa biyya bulchuuf mormitoota gidduutti jalqabames mootummaan isaanii itti dhiyeenyaan hordofaa ka jiru ta'uu beeksisan. guyyaa xiqqoo dura ifa ka ta'e gabaasi qabiyyee mirga namaa biyyootaas uummanni ameerikaa mirga namaaf ilaalcha inni kennu ka calaqqisuu jedhan. mallaskaachoo ammaa finfinneerraa gabaaseera jaallanne. haala qabiinsa mirga dhala namaa kan ilaaleen gabaasa ministiriin dantaalaa yuunaayitid isteetsi waggaa waggaan baasu kan waggootii darbanii ammaa wajjin wal dorgomsiisuuf miti jechuudhaan finfinnee kan jiru embasii ameerikaaf dubbii himaa ka ta'an Nikolaas Baarnet VOA'f ibsaniiru. dhuma torban darbee ifa ka ta'e haala qabiinsa mirga dhala namaa kan addunyaa bara darbe jechuun 2016 keessa maal akka fakkaatu gabaasanii jiran. mootummaan yuunaayitid isteetsi gabaasaa akkasii maaliif akka baasu kaayyoo isaa innaa dubbatan. What I want to stress is that we do so not to belittle, not to kan hin jabeessee dubbachuu fedhu kan gabaasaa kana baafnuuf eenyuunuu xiqqeessuuf yookaan immoo qeequuf miti. dhimmisaa kaafne furmaata barbaachuudhaaf abdiis qabna jenneetu jedhan. mootummaan Itiyoophiyaa gaaffii uummataa yaaddeesse deebisuuf abdiin hin tuffatamne kennuusaa irra deebi'ee yaadachiisuun fedhaa jedhu. deemsa jirus itti dhiyeenyaan hordofaa jirra. kunis marii paartii biyya bulchaa jiruu fi mormitoota gidduutti ta'aasa jiru jechuu isaaniiti. marii kanarraa bu'aa qabatamaan ni argama jennee eegna. jijjiiramaaf waadaan seename hojiirra oolaa jennee abdii guutuu qabna jedhu. garuu ammumaa kanatu ta'aa sanatu hin ta'u jennee murteessuu mannaa eeguu fi ilaaluu qabnaa jedhanii jiran. gabaasa baranaa kanarratti biyyootii 200 ka ta'an haala qabiinsa mirga dhala namaa qabantu dhiyaateera. gabaasaa kana karaa hedduun itti gargaaramuun akka danda'amu dubbii himaan embasii ameerikaa finfinnee jiru dubbatanii koongireesii yeroo seera baasu gargaarsa biyya alaaf yeroo ramadamu pireezidaant tiraamp hogganoota biyyootii waliin haasa'uu isaanii dura galmee dhiittaa mirga namoomaarraa kana ilaaluu jedhan. kana malees jaarmeewonni kan mootummaa hin ta'iniif qorattoonni yuunivarsiitiiwwanii itti gargaaramuu malu uummataafis gabaasni kun banaadha jedhanii itti fufanis. The report reflects the seriousness that the American people feel about human rights. gabaasni kun uummanni ameerikaa waa'ee kabajamuu mirga dhala namaaf ilaalcha addaa qabaachuusaa hubachiisaa jedhu. Itiyoophiyaa kan ilaaleen waa'ee kabajamuu mirga dhala namaa wanni dhiyaate waan gaarii kan calaqqise miti. kana sirreessuuf ameerikaan tarkaanfii addaa fudhatti jedhamanii Nikolaas gaafatamanii turan. We deal with the situations as they develop. Diplomacy is not a science. It's something where haalli tokko yeroo uumamu tarkaanfii fudhanna. Dippiloomaasiin siyaasa miti. kan jiru hariiroo qofa. hariiroo dhala namaa gidduu jirus wal fakkaata. michoonni keenya waan gaafataniif deebii kennuu qabnaa. yaaddoon isaaniis yaaddoo keenyaa jedhaniiru. kanaaf waa'ee qabiinsa mirga dhala namaa Itiyoophiyaa keessa dursitee akkas ta'a jettee tarkaanfii hin fudhattu jedhan. mormii waggaa darbee biyyattii iddoo adda addaa keessatti ka'eefis waan barbaachisu haala isaa wajjin yeroodhaan ibsineerra. aangawoonni siviilii humnootii nageenyaa irratti to'annaa gaggeessuu hin danda'amne jechuusaas dubbataniiru. waa'ee uummata oromoo kana beektuu laata? qophiin abbaa gadaa booranaa kabaallii walharkaa fuuchuu kamisa dabre eegale har'a dhumate. qophii har'a dhumate irratti miidiyaa addunyaa garaagaraa bakka buutota oromoo godina adda addaarraa dhufan aangawoota mootummaa naannoo federaalaa oromoo keeniyaa jiraniif hedduutu irratti argame. akka aadaa booranaatti abbaan gadaa baallii kenne abbaa gadaa baallii fuudhe hanga ji'a 4 gargaaree aadaa qajeelchaaf. odoo tana jennu booranni seera ittiin buluu gurguddaa 370 qaba. gara sooraattan isin dabarsa. Akkam oltan ollaan abbootii gadaa kakamis dabre baallii fuudhe qophii gargara keessa ture. Nami hedduun jiltanatti dhufe qophii gammachuu akka akkaatiif. Ta'an ammoo taammaan tan caqasuuf yaatan tunin sirbi ijoolleen dubraa hagaroodhaatti sirbi loonii kaarrilee huusoom weedduu sirbi hedduu.
Meetan caqasaa achi ammoo qophiin gammachuutummaan akka fakkaattuu fi waan gargaraa irraalleetti jaarsa argaa dhageettii ka dooktarummaa ulfinnaa kennaniif dooktar Borbor Bulee dubbise qophii sirbaatiin jalqabna. Qophiin duuba qophii akka malee nama gammachiisu qophii akka malee nama gammachiisu Oromooleen tafula cufaa gammachuun dhuftee akka dansaa dhuftee dansaa wal dubbisan fuul dansaa fuul diriira. Eessa dhufnamee fakkeenyaaf? Keenyaa keessallee hin dhufeen Itoophiyaan filasiin qabdu Oromoon namichi namni dhufin hin jiru Booralleen akkasuma bahee akkasuma waan dansaa waan gurri nama jaalatu dubbatanii. Maal dubbata? Warri turizimii haara yerootiif haama godina Booranaa kulleen akkasumatti jaalatti waan cuu qopheessee fi waan durii. Yookaan footoo argan kaan dabballee ilumisiitiin gammee xixiqqoo ilumufiitiin gammee gurguddoo ilumufiitiin kuus raab hagu warra gadaa akkasiin garsiisa turan. Ammallee parasdaaltoti haa Finfinnee jiru haa kulleella dhufee keenyaallee keessa doktorooti hedduulla dhuftee warri gaazexanyaatallee guddoo dhudhus warra ammoo gaazexanyaa kan mucaa kiyya kana beekamata warra gaazexanyaa kan dhufittiin. Abba soraa duubu gaazexeessitooti akka biiroo kominikeeshinii Oromiyaatti biyyi keessaa nam 64 qabattee dhufteeni afaan reediyoo waan cufaaf jedhanii akkasiin qabattee warri dhufteen immoo ani akka TV Oromiyaatti nam 8 walti afaan Amaaraa afaan Ingiliffaa warra kan cufaa kan qabadhee dhufee yuunivarsiitiin Bulee Horaa Haromaayaa yuunivarsiitii Jimmaa yuunivarsiitii. Yuunivarsiitiin biyyi keessa fulaan namni qorattoonni seenaa namni informaantii jaarsa argaa dhageetti namni yaasun keetur namni seenaa gadaa sunii beeku ka gadaa sun yeroo lammaffaa jaarskootii akkaataa warri itti dubbisuun namni itti tolchinee aadaa turizimii godinaatti aadaa turizimii aanaa areeroo waliin taanee akkasiin hojjechaa turre seennannii fi BBC dhufee nam warri dhufee nam itti tolchanii dhufanii ka garii hin beeku malee warri akkanaallee yaa dhufe. Naadan saayyee guddoos galateeffadha nunnoon ilma Abba Borbor Buleeti nunno guddoos galateeffadha nunnu. Ayyee kun jaarsa si deebisa. Ayyee. Abba Borbor tanaafuyyuu tana fakkaatti yoo ammaan tana kana laftii bonaa horiin akka malee namirraa dhumachuu jira. Lafti gam tokkoon gara liiban kanaan gara nageellee kanaan lafti gam tokkoon waraana jira gam tokkoon bona jira boniin waraana. Abbaan gadaa kun waan hedduutti seegataa. Maa walti dhaamate nami yoo akka walti dhufan maa walti dhaamate. Walti dhaamate kana geelleellee ni namni makiina guutaa dhufe waan qabuun akkasuma wal gargaare yaa'ii as beektu loon hin bobbaasanii qabu waan warra buuyyoo jiru kaawwan malee oola bitana ganda dhaloota keenya kanas akka hin garre. Beenni immoo duubanni dansaan akki wal moggisiisee kun boora maan jedhan hin jiru akkuma Oromoo jiraata akkuma Oromoo waraanallee ofirra eeggachuu jira. Biyyallee immoo nam waliin bullellee akka gosa dhibaa akka waliin jennellee akka dansaa fuulii akka malee fuulii walti midhaagaa akka dansaa jedhan guddoo walta dhaamatee waan cufaataa jabeessaadhe waan hedduu walta dhaamate walla qaballee ammallee nagaa lafaallee waliin eeggachuu. Dansaayyee taanit deebinaa seerii boorannaa gammaa buluun jiruun seerii gugurdaan seerii gadaa boorana kee jiru yoo sila laal waan hagamtaa. Baaroleen yaada samii jala baran 370. 370 jette. 370. Tokko silaafuu maqaa dhadhaa'ullee fan danda'anii mee seerii kun fakkeenyaaf mee ham fakkeenyaaf. Seerii amma fakkeenya beekta seerri namni keessan bahu seera fardaa jira seera qote duudaa jira seera hormaa jira seera abbaa warra seera haadha warra hin jira seerii kafoon bilchaata oleelitu gargarii jira seerii horii kunu amma horii kurri meessumoo hormamoo dhaalamoo kan cufiin qaba seerii fuudhaa hin jiru seerii dhaalaa hin jiru. Eege seer saree dubbatanii guyyaa gumii gaafasuun amma seerri 70 kamataadhaan kamataa fi danda'e muku hurbuu baasu muku guddaayyuu ciranii iyyuu qaarisan yoo rakkoon ciranii hin dhumne muku gaaddisi boqota
muka kana hin muranii qaba malee marri hin gubani gubaan sun kun ammoo deeme warri biyyaa fa balleessu durii ibiddi diriiranii gubate durii dirree yaa biyyaa gubedhan. Maan jechuuf akkas jedhan. Ibiddi si buuyyoo jira muka jira lafta tamma kan nyaatamtee nu baane ibiddi galaan taakkee qilleensi galaan taattisee ibiddi liibanii ka'e dirreetti biyyi gubeedhan ibiddi yoo fuula tokko ka durii beetta biyyi balleessa. Dhaloota keenya nuula dhaqqabne. Tanaafuyyuu. Kanaafuu duuba lafa guddoo wanni irra seeran durii gubaan muku boqotaa guddaa kanami jala boqotu hin ciran. Seerii cufu irri jabaa kame seerii tokkeessoo fakkeenyaaf. Akkasii wal xaaraan hin jedhani seerii immoo dura jedhan tokko kafardaati. Seeri fardaati. Kaan lammeessoo kana dheeniiti. Seerii qara kafardaa yoo jennu seerii fardaa maan jedha fardii maan ta'uu malee jedha. Fardii akka hin bisaan biqayyoon kafardaati horii bira godaan malee fardii bisaan dhabu nan fardi darba. Nam farde fulaa isaan ta'in hin godaasis nam fardi bisaan dhugu qaaqee loon soddoo midhanii waan akkana kalafaanii jira. Kanaafuu seerii fardaa seeri cufu caalu. Seeri cufu caalu kalammeessu kana dheeni kaniitti garaachaa. Farda maa akkan ulfeessan. Kutaan isaa salphaan isaa nyaaphi isaa naqanii dabballee raabaa isaa godaananii baalli isaa fuudhanii yaabbacha yoo deeman kana kuunoo bineensaan ka gogaa isaa amma hodhatan kaasa ta'uu kan isaan ijjeeffatanii yoo rakkoon tokko dhufti isaa jedhan yoo kutaa salphaan dhufte. Kuunoo laf kiiloomeetirii dhibbaar deemee oolee galaa yaayoo godaan dabballee ati gattantu isaan fa'anii abbootiin gadaa isaan baalli fuuti kormaa korbees isaan dhaqanii qalanii kanaafuu waan cufirra tanaaf durfe. Nadheen yoo yookaan ka dubartii yoo. Nadheen sanyii namaati faahiin hortii nam daaraa hin qabne fi daaraa tolchanii fi tokkotti nam shanii jafaa ka ilmeen dhalii ilmee fi qoodanii fi nam ja'a torbaa daaraan dabra kanaafuu nadheen waan cufi dur jirti. Tokko daaraan namni daaraa namaa dabarsisi. Namni daaraa boorni daaraa dhabee sanyii dabarsaa sun qaalluyyoo siin fuudhin laduu hin qabu. Qaalluyyoo siin fuudhin laduu hin qabu. Abbaan gadaa yoo nadheen hin qabne baalli fuudhee namatti hin kennu waan dhibii keessa hin jiru. Warri ibiddi dhaamichi warri ibiddi keessa to'atu abbaan warra du'e ibiddi hin dhaamu. Namichi kun yoo fuudhanii si jalin ka'ee warri ibiddi dhaame. Fakkeenya obboleeyyan shanii ija tokko dhalfatee yookaan hin dhalfatin garaa isii fuudhanii nama hedduu ifaa qoodanii qulleen daaraa dabarfatee miiloo isii babal'isu. Namni ilmi hin qabnellee kan ilma qabuutti ilma kennaaf kan cufu isiirra argatanii waan horaatisanii waan hor kanaaf akkas. Abbaan gadaallee yoo baallee kennullee niitii fi waliin kenna. Amma dubbii isiillee mana dubbata malee gaaddisatti hin yaaman. Seer 370 kana yoom dhufanii walitti dhufaniitiin jabeessam yoom irratti dubbatan guyyaan irratti dubbatan faan jira seera gangaa kan guyyaan tokko seerii akkana jedhan guyyaa gumii gaayooti. Gumiin gaayoo nam hin beekne eegi abbaan gadaa baalli fuudhee ganna fireessoo irratti hor gumii yookaan kor waliigala hor gumii gaayooti. Horii gumii gaayoo kun aadaa ammaati jabeessuu aadaa dadhaban dhiisuu to'achuu seera kinni wallaan namatti himan. Seera kan cufu tokko namatti himan. Tokko hin babbasan. Fakkeenya xamloon, rimeessi, sayyaananii, raaddii, kormii loonii tokko foon bilchaatoon dheedhii yoo haatan. Kun cufata seera gargar jira. Fakkeenya aanaan dhadhaa foon bilchaatoo foon dheedhii yoo haatan nam sangaa qalate, nam horma qalate, nam hawwichi qalate hate, nam raada huccuu gargarumaa jiru. Siyaasni amantii kaan itti amanamallee waan itti argee akka itti wayii hidhatan akka marii deemat waaqni dhuga dhalee aadaa lama dhalee wanni qaalluu irri jabaa wanni hayyuu irri jabaa hayyuu morma buuranii qaalluu harka laduu aadaa irra guddoodha waan jiru. Dr. Barbar Guddoo galateeffan abbootiin gadaa sadeen jalatti hayyoota jira hayyooti jara gos keessa filatameetiin biyyi gargaaruu danda'a gos boorana 17 cuuf keessan filatan hayyoota hayyoo filatan gosa dhiyeessate beluu ilmi ebelu hayyoo nuu ta'uu danda'a jedhaniitiin haga ganna tokkoof haga ganna lamaafaa gos keessaniitiin irratti wal falmaa yoo amansiifatan ammoo hayyoota geessanii abbootii gadaa geessanii warratti lallabaaf qophiin har'aa tanumaa waan jira ammoo feesbuukii kenneessanii kennaan soraalaa keetti nagaan bulle. oduu xumuraaf gara namoottan isin dabarsa. Dhaggeeffattoota keenya oduuwwan afaan keessaa aga tokkoon isin dhageessisaa akka xumura isiniifan dubbisaa. Yuunaayitid Isteetsi yeroo duraatiif qaama caasaa ofirraa ittisaa niwukilaraa ishee ka terminaal high altitude area defense yookaan immoo taar jedhamu gara kooriyaa kaabaatti ergite. Yuunaayitid Isteetsi meeshaa ittisa niwukilaraa kana gara kooriyaa kibbaatti erguun ishee eega kooriyaa kaabaa yoo xiqqaate misaayilota baalastik yaaliidhaaf dhukaaste guyyaa tokko booda misaayilota kooriyaa kaabaa dhukaaste san keessaa 3 daangaa jaappaan irraa kiiloomeetira 350 irra bu'an jedhamee jira. Kooriyaa kaabaa dhukaasa yaalii niwukilaraaf
misaayilaa baalaastik baay'isuu isheerraa kan ka'e yuunaayitid isteetsiif kooriyaa kibbaa gaachana ittisa misaayilaa akka naannoo sanatti bobbaasan bara dabre walii galanii turan. Eega baatii dabre obboleessa gamtokkee hoogganaa kooriyaa kaabaa maaleeziyaa keessatti ajjeesame booda walfalmii dippiloomaasummaa biyyoota lameen gidduutti uumamerraa kan ka'e dippiloomaatota dabalatee lammiiwwan kooriyaa kaabaa marti akka maaleeziyaa keessaan baane maaleeziyaan uggurtee jirti. Kooriyaa kaabaas akkasuma lammiiwwan maaleeziyaa akka daangaa ishee keessaan baane ajaja kennitee jirti. Biyyoonni lameen murtiilee kana dabarsuu isaanii dura tarkaanfii ambaasaadartoo walii biyya ofii keessaa baasuudhaaf murteessuun isaanii beekamee jira. Kooriyaa kaabaa ibsa televiziyoonaa baasteen aga nageenyi lammiiwwan ishee maaleeziyaa keessa jiranii mirkanaa'utti akka lammiiwwan maaleeziyaa daangaa ishee keessaan baasne akeekkachiistee jirti. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres Soomaaliyaa balaa beelaa akka bara 2011 uummata 260,000 irraa fixirraa oolchuudhaaf gargaarsa guddaa kan barbaachisu ta'uu dubbatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,900 11,965 12,110 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9,485 9,755 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.